Forex Trading jalqabuu keen dura yaarrimee humna guddaa qabu tokko hubachuu qabda. Innis order yookiin immoo ajaja kan jedhudha. Daldala Forex keessatti buy yookiin immoo sell qofa cuqaasuun trading godhamu osoo hin taane waan ajaja yookiin immoo order jedhamu tokko fayyadamteeti akkamitti fi yoom akka trade tokkotti seentu yookiin immoo baatu kan si ajajudha. Innis immoo order kan jedhamu yoo ta'u brokerii nuti fayyadamnu kan nuuf kennudha. Video kana keessatti gosoota gurguddoo lamaan market order fi pending order akkamitti akka namoota trading keessa turanitti akka fayyadamuu dandeessan tokko tokkoon ni ilaalla. Haga dhuma video kanaatti turuun dhumarratti gara chaartii deemnee waan barannu irraa barachuu hin dagatina. Akkam jirtu hordoftoonni beekumaa miidiyaa kanarraa waan baay'ee akka barataa jirtan abdiin qaba. Kunis immoo afaan keenyaan afaan Oromootiin sababa isiniif dhiyaataa jiruuf baay'ee isin fayyadaa jira jedhee yaada. Gara fuulduraatti kana caalaa jabeessee akkan hojjedhuuf commenti, share akkasuma subscribe gochuun illee akkana duukaa dhaabattan isiniin jecha akkasuma yaada qabdan illee video maal irratti akkan isiniif hojjechuu qabu commentiidhaan akkasin na beeksiftan nan barbaada. Haa ta'uutii guyyaa har'aa wantoota gurguddoo lama qabadhee isiniif dhufeera. Innis gosoota orderii kan jedhamudha. Gosoota orderii gosoota gurguddoo lamatu jiru. Isaanis market orderii fi pending orderii kan jedhamudha. Jalqaba irratti kan ilaallu market orderii kan jedhu yoo ta'u innis Forex Trading keessatti gosa orderii isa bu'uura ta'edha. Gosoota orderii Forex Trading keessatti fayyadamnu keessatti yeroo hunda traderoonni kan irra deddeebiidhaan fayyadaman market orderii kan jedhu kanadha. Innis immoo gatiin gabaa amma jiruun battalumatti bitachuuf yookiin immoo gurguruuf kan gargaaru yoo ta'u gosoota orderii saffisaa fi salphaa traderoonni yeroo hunda tireedii tokkotti seenuuf yookiin immoo bahuuf ittiin fayyadamanidha. Fakkeenyaaf marketii tokko yoo gara baay'itti ilaaltu taate bakkuma sanatti yookiin pricing bakka inni jiru sanarratti baay'ee kan galuu barbaadde yoo ta'e kanatti fayyadamtu maalidha? Baay'ee market orderii kan jedhamudha jechuudha. Yoo akkasuma marketii gara seeliitti ilaalta yoo taate bakkuma pricing amma jiru kanatti yoo trade execute gochuu barbaadde seel market orderii fayyadamta jechuudha. As kanatti wanti isin beekuu qabdan gatii marketii ol deebi'ee ka'a jettee yoo kan yaaddu taate baay'ee market orderii kan fayyadamtudha. Gatiin marketii immoo gadi bu'a jettee yoo kan yaaddu taate immoo seel market orderii kan fayyadamtudha. Innis immoo marketii kana seel market orderii yookiin immoo baay'ee market orderii fudhachuutii fi wantoota bu'uura ta'an wantoota gurguddoo hedduu ilaalteeti kanatti kana murteessitu. Kanaaf waan isin asitti hubachuu qabdan jedhanii yaadu baay'ee market orderis ta'e seel market orderiin bakka pricing amma jiru kanarratti market execute gochuutiif kan si fayyadanidha. Innis immoo walumaa galatti market orderii jedhamee kan waamamudha jechuudha. Mi'aas kanatti fakkeenya tokko fudhannaa ilaallu. Akkuma dura ilaalaa turre irratti kan Euro USD dha kan nuti irra deddeebinee fakkeenya fudhataa turre. Inni kunis immoo beginneriin kamiyyuu Euro USD dhaan sababa inni jalqabuufidha. Kana irra deddeebi'ee Euro USD peeroota jiran keessaa filadhee example isinii fudhadhu. Mi'a ammas irra deebinee sumaa fudhannu Euro USD irratti pricing saatii amma kanarratti 1.1000 irra jira yoo jenne marketiin sana gara baay'itti kan ilaaltu yoo taate yookiin immoo analysis hunda hojjettee gara baay'itti yoo kan ilaaltu taate baay'ee yoo galuu barbaadde bakka amma marketiin amma irra jiru irratti yookiin immoo pricing 1.1000 inni irra jiru kanarratti baay'ee yoo galuu barbaadde instantly execute yoo goote yookiin marketii sana instantly execute yoo goote baay'ee market orderii fayyadamtee jedhama. Yoo immoo dursitee marketii kana gara seelitti ilaalaa turte ati gara ilaalte yookiin immoo analysis keetti yoo si dhufe marketii 1.1000 irra jiru ta'e bakka pricing amma jiru kanatti seelii yoo fudhachuu barbaadde instantly execute gochuu barbaadde gara seelitti kanatti fayyadamtu maal jedhama? Seel market orderii jedhama. Walumaa galatti pricing bakka inni irra jiru 1.1000 kanarratti buys yoo galte sales yoo galte kanatti fayyadamte market orderii jedhama. Buy yoo galte buy market orderii kan jedhamu yoo ta'u sale yoo galte immoo sale market orderii fayyadamte jedhama. Market orderii kana kan nu fayyadamnu market analysis from higher time frame irraa kaanee aga lower time frame itti hojjenneen booda market yookiin pricing bakka kana ga'eennaan kan market execute godhu jennee eega murteessinee booda marketiin bakka nu yaadne sana eega ga'ee boodadha kan nu market orderii fayyadamnu. Haa ta'uutii market orderii kana fayyadamuutii fi ruulota yookiin immoo seerota nuun hordofuu qabnu baay'eetu jiru. Keessaa muraasa miisii yaadachiisuu barbaada. Jalqaba irratti market orderii kan nu fayyadamuu qabnu bakka marketiin amma jiru kanarratti immediately fudhachuun qaba jenne yoo murteessinedha. Bakka nuun dura murteessinee keenya sanarra marketiin yoo inni ga'ee kaaraakterii yookiin immoo amala marketiin nutti agarsiisaa jiru gara nu yaannetti yoo ta'e qofadha immediately kan nu fudhannu jechuudha. Inni lammaffaan immoo
Marketiin yeroo tokko volatile ta'uu danda'a. Yeroo new event jiru yookiin immoo zeenaan tokko yoo jiraatu marketiin baay'ee volatile ta'uu danda'a. Yeroo sanatti immoo salphaatti manipulated ta'uu sababa dandeenyuuf marketii yeroo sana market orderii utuu fayyadamnu ta'eeti baay'ee gaarii ta'a. Inni sadeeffaa trendii marketii sanaa beekuudha. Trendii marketii sanaa hin beeknu taanaan just blindly dha kan nuun trade goonu jechuudha. Blindly trade goona taanaan immoo just you are a gambler dha jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti market direction beekuun dirqama ta'a. Baay'ee market orderii fayyadamuutiif marketiin garamitti jiraachuu qaba. Trendiin isaa gara baay'eetti jiraachuu qaba. Yoo seel market orderii fayyadamuu barbaanne immoo marketiin trendiin isaa gara seelitti ta'uu qaba jechuudha. Dursinee kan nuun beekuu qabnu keessaa. Inni arfaffaa stop loss fi take profit fayyadamuun risk management keessaa isa jalqabaadha. Kanaaf isaan kana dirqama hordofuu qabna. Yaa seeronni hordofuu qabnu hedduutu jiru. Keessaa isaan kun arfan wantoota gurguddoon hin beekuu qabnu sababa ta'eefidha jechuudha. Gosoota orderii keessaa lammaffaa irratti kan ilaallu immoo pending order kan jedhudha. Kana jechuun marketiin yeroo piraayisii kanarra gahu baay'ee yookiin immoo seelii nagalchi jechuun birookerii kee qajeelchuu jechuudha. Innis gatii fi yeroo dursee murtaa'een gara fuulduraatti bitachuuf yookiin gurguruuf kan nu gargaaru yoo ta'u, yeroo haalli gabaa ulaagaa keessan guutuu daldala ofumaan akka raawwatamu kan hayyamudha. Pending orderiin gosoota orderii keessaa baay'inaan namoonni fayyadaman namoota experience qaban yookiin immoo namoota trading irra yeroo dheeraa turan yoo ta'u, isaan kanas bakka afuritti qoonnee ilaaluu dandeenya. Isaanis buy limit, sell limit, buy stop fi sell stop jennee bakka afuritti qoonnee ilaaluu dandeenya. Buy limit jechuun marketiin bakka nama jiru kana yookiin immoo pricing bakka nama jiru kana gadi kan taa'u yoo ta'u, kan nun yaanne buy limit kana fayyadamnu marketiin bakka nun yaanne kana ga'eeti deebi'ee ni ba'a yookiin immoo gatiin isaanii dabala jennee yaanneetu jechuudha. Fakkeenyaaf pricing 99 irra jira yoo ta'e kan nun buy limit keenyu 93, 94, 99 gadidha kan nun keenyu jechuudha. Yookiin immoo bakka marketiin amma jiru gadidha kan nun keenyu jechuudha. Kunis immoo marketiin bakka amma jiru kanarraa ka'ee gadi bu'eetu deebi'ee immoo ni ba'a jennee yaaduutiin buy limit kana fayyadamna jechuudha. Inni lammaffaa sell limit kan jedhamu yoo ta'u, sell limitiin immoo bakka pricing amma jiru ol kan nun keenyudha. Innis immoo maal yaanneetu marketiin bakka amma jiru kana xiqqoo ol ka'eetu deebi'ee gadi ni bu'a jennee yaanneetu jechuudha. Gatiin pricing marketii sana xiqqoo eega ol ka'ee booda yookiin immoo eega dabalee booda deebi'ee gadi ni kufa jechuutiin sell limit fayyadamuu dandeenya. Innis immoo fakkeenyaaf marketiin 99 irra jira yoo ta'e 200, 300 irra kan nun keenyu yookiin immoo marketiin bakka inni jiru 99 ol keenye sell limit kan nun fayyadamnudha. Kana jechuun fakkeenyaaf marketii 99 irra jira yoo ta'e nuti immoo 100 irra yookiin immoo 200, 203 irra yoo sell limit keenya irra ta'e marketiin bakka amma jiru kana 99 irraa ka'ee bakka nun keenya 200, 201 sana eega ga'ee booda gad deebi'ee ni kufa yookiin immoo ni qannasa jennee yaaduutiin marketii orderii kan nun keenyu sell limit orderii jedhama. Inni sadeeffaa buy stop jedhama. Buy stoppiin immoo marketiin bakka inni amma jiru ol kaa'uutiin kan nun trade goonudha. Innis immoo fakkeenyaaf marketiin yoo 100 irra jira ta'e sa'aatii amma kana 101, 202, 203 fi isaa ol irra kan nun keenyudha. Kana jechuun marketiin bakka inni jiru ol keenyudha. Kunis immoo kan nun keenyuuf maalidha? Marketiin bakka amma jiru kanaati ka'ee trendii isaa itti fufa yookiin immoo gatiin marketii sana dabalaa ni deema jennee kan nun keenyu buy stop jedhama. Akkuma kana sell stop kan jedhamus inni arfaffaa yoo ta'u, sell stoppiin kun marketiin bakka inni amma jiru kana gadi kan nun keenyudha. Marketiin durumatti gatiin isaa qannasaa deema jira ta'e marketii kana trade gochuutiif sell stoppiidha kan nun keenyu. Kana jechuun marketiin bakka inni amma jiru kana gadidha kan nun keenyu. Kunis immoo maal yaanneeti marketiin drop isaa yookiin immoo gatiin marketii qannasaa kan inni deemu kana itti fufa jennee yaaduutiin kan nun keenyudha jechuudha. Sell stop kan nun jennu. Yaa'u marketiin kun keep falling jenneetti kan nun keenyu jechuudha. Kanaaf tokko isaanii kana buy limit, sell limit fi buy stop, sell stop kana tokko mee bal'inaan ilaallu. Jalqaba irratti kan ilaallu buy limit kan jedhu yoo ta'u, buy limitiin price marketii amma irra jiru irraa gadi kan taa'u ta'e price marketii bakka amma jiru irraa gadi bu'uun bakka itti yaadde yeroo ga'u buy akka seentuuf kan si gargaarudha. Kunis kan fayyadamtu marketii bakka amma jiru irraa jalqaba gadi bu'ee jedhee ol deebi'a jettee yaaduutiin kanatti keessudha. Fakkeenyaaf haa jennu yeroo USD irratti marketiin isaa ammaratti 1.100 irra jira yoo ta'e ati akka itti yaaddutti marketiin xiqqoo gadi bu'ee ol deebi'a jettee sababa yaadduuf marketiin piraayisii 1.0950 irra gaafa ga'u deebi'ee ni ba'a jettee yaaddee trade gochuu barbaadde ati buy limit orderii keessa kaawwatta jechuudha. 1.095
0 irra keessaa jechuudha. Kanaaf maarketiin bakka itti yaadde kanarra gaafa ga'u awutomaatikaalii tireedii kee aktiveet gochuutiin deebi'ee ba'uu ni yaala jechuudha. Yoo ati tireedii yookiin immoo analysiisiin kee sirriidha yoo ta'e bakka itti yaadde sana gaafa ga'u tireedii kee awutomaatikaalii aktiveet gochuutiin deebi'ee ni ba'a yookiin immoo gatiin isaa dabalaa ni deema jechuudha. Walumaa galatti baay'ee limitiin gatiin maarketii bakka marra jirurraati gadi bu'ee deebi'ee ni ba'a jettee yookiin immoo bakka amma jirurraa qannasee deebi'ee immoo dabalaa ni deema jettee kanatti keessuudha jechuudha. Innis buy limit orderii kan jedhamudha jechuudha. Lammaffaa irratti kan ilaallu sell limit kan jedhudha. Sell limitiin piraayisii maarketiin amma jirurraa ol kan taa'u ta'ee piraayisii maarketii bakka amma jirurraa ol ba'uun bakka itti yaadde yeroo ga'u seelii akka seentuuf kan si gargaarudha. Kunis kan fayyadamtu maarketiin bakka amma jirurraa jalqaba ol ba'ee jedhee gadi deebi'a jettee yaaduutiin kan fayyadamtudha yookiin immoo gosoota orderii sell limitii kanatti fayyadamtudha jechuudha bakka kanatti. Fakkeenyaaf haa jennu Euro USD irratti akkuma dura jennetti 1.1000 irra jira yoo ta'e maarketiin sa'aatii ammaatti ati immoo sell orderii 1.1050 irratti yoo fudhachuu kan barbaadde ta'e kana jechuun maarketiin bakka ammarra jiru irraati yookiin immoo piraayisii ammarra jiru irraati xiqqoo dabalee deebi'ee immoo gadi ni bu'a jettee yaaduutiin yoo kanatti orderii gochuu yoo barbaadde kana jechuun 1.1000 irraati xiqqoo ol ka'uutiin yookiin immoo dabalee bakka 1.1050 irra ga'ee deebi'ee immoo ni kufa yookiin immoo gatiin isaanii qannasa jettee yaaduutiin tireedii fudhachuu barbaadde sell limitii kana fayyadamtaa jechuudha. Kunis immoo maarketiin bakka amma jiru irraati ka'ee bakka itti yaadde sana 1.1050 irra gaafa ga'u awutomaatikaalii tireedii kee aktiveet gochuutiin gadi ni deebi'a jechuudha. Kunis immoo yaa analysiisiin kee yoo sirriidha ta'e karaa itti yaadde sirriidha yoo ta'e maarketiin bakkuma itti yaadde sana ga'uutiin deebi'ee ni kufaa jechuudha. Walumaa galatti maarketiin bakka amma jiru 1.1000 irraati gaafa ol deebi'ee 1.1050 irra ga'u maarketii kee aktiveet gochuutiin deebi'ee qannasuusaa itti fufaa jechuudha. Kun maal jedhama? Sell limit orderii jedhama kan nu fayyadamnu as kanatti jechuudha. Sadaffaa irratti kan ilaallu buy stop kan jedhu yoo ta'u buy stoppiin piraayisii maarketiin amma jiru irraa ol kan ta'udha. Innis immoo piraayisii maarketii bakka amma jiru irraa ka'ee bakka itti yaadde yeroo ga'u buy akka seentuuf kan si gargaarudha. Kunis immoo kan fayyadamtu maarketii piraayisii kan amma jiru irraa ka'ee otoo hin qannasiin yookiin immoo gatiin isaa otoo gatiin deebiin dabalaa deemuu ittuma fufa jettee yaaduutiin kanatti keessudha yookiin immoo order kanatti gootudha. Fakkeenyaaf haa jennu Euro USD akkuma duratti ilaalle 1.1000 irra jira yoo ta'e ati immoo maarketiin kun eeriyaa 1.1050 break yoo godhe ol deebi'ee deemuu yookiin immoo dabalaa deemuu isaa ittuma fufa jettee yoo kan yaadde ta'e buy stoppii kanatti keessuu 1.1050 kanarra keessaa jechuudha. Akkuma ilaaltu kana 1.1050 bakka maarketiin ammarra jiru 1.1000 olidha kan inni jiru. Kanaaf ati maal yaaddeetta maarketiin bakka amma jiru kanarraa dabalaa dhufeeti eeriyaa 1.1050 kana gaafa break godhu dabaliinsa isaa ittuma fufa otoo hin qannasin jettee yaaduutiin maarket ordereeti fayyadamtu buy stop orderii jedhama jechuudha. Kunis immoo when the market reaches 1.1050 kana gaafa dhaqqabu your trade automatically activated ta'a. Kana booda maarketiin kee yookiin analysiisiin kee yoo sirriidha ta'e ati profitability taata jechuudha. Walumaa galatti tireedii kana kan nuun fayyadamnu buy stop orderii jedhama yookiin immoo orderii nuun fayyadamnu buy stop orderii jedhama jechuudha. Inni arfaffaa fi inni dhumaa sell stop kan jedhu yoo ta'u sell stoppiin piraayisii maarketiin ammarra jirurraa gadi kan taa'u ta'e piraayisii maarketii bakka amma jirurraa ka'ee bakka itti yaadde yeroo ga'u seelii akka seentuuf kan si gargaarudha. Kunis immoo kan fayyadamtu maarketii piraayisii kan amma jirurraa ka'ee otoo hin dabaliin yookiin otoo ol hin deebiin qannasaa deemuu ittuma fufa jettee yeroo yaaddudha kanatti fayyadamtu jechuudha sell stoppii kana. Fakkeenyaaf haa jennu akkuma dura ilaalaa turretti kan Euro USD maarketiin sa'aatii ammaatti 1.1000 irra jira yoo ta'e ati immoo maarketiin kuni levelii 1.0950 yoo break godhe gadi deebi'uu isaa yookiin immoo qannasaa deemuu isaa ittuma fufa jettee yaaduutiin orderii ati fayyadamtu sell stop orderii jedhama. Kunis akkuma ilaaltu 1.1000 1.0950 olidha kan inni jiru. Kanaaf orderiin kun maalirra jira jechuudha bakka maarketiin amma jiru gadi kan ta'udha jechuudha. Kanaaf ati maarketiin bakka inni amma jiru 1.1000 irraati 1.0950 irra gaafa orderii keessu maarketiin gaafa bakka amma jiru irraati qannasaa deemuu isaa itti fufee bakka itti yaadde sana gaafa ga'u
Maarkeetiin awutomaatikaalii tireedii yookiin orderii keessana aktiveet gochuutiin yoo analysiisiin keessirri ta'e karatti yaadirra deemuutiin profitability taasisuu danda'a jechuudha. Kunis immoo kan nu fayyadamnu sales stop orderii jedhama. Walumaa galatti sales stop orderiin bakka maarkeetiin jiru gadi kan taa'u ta'e maarkeetiin qannasaa deemuu isaa ittuma fufa jettee yaaduutiin kanatti keessudha yookiin immoo tireedii ati fudhattudha jechuudha. Walumaa galatti sales stoppis buy stoppis sell limitis buy limitis kan nuti ilaalle isaan kun gosoota orderii keessaa pending orderii kan jedhaman yoo ta'u mee bal'inaan ammaaf complicated ta'e waan mul'atu fakkaata akkasitti gaafa theory isaa ilaalamu mee bal'inaan gara fuulduraatti immoo deemne chart irratti gaafa ilaallu isiniif gala jedhee yaada mee gara chartiitti adeemnu. Jalqaba irratti kan ilaallu market orderii kan jedhudha. Akkuma dura dubbanne egaa market order jechuun marketiin bakkuma inni jirutti bittaaf gurgurtaa taasisuu jechuudha jenneerra. Kanaaf haaluma salphaatiin mee jalqaba irratti buy market orderii kan jedhu gosoota market orderii, sell market orderii fi buy market orderii keessaa buy market orderii kan jedhu haa ilaallume. Buy market orderii jechuunis bakkuma marketiin amma jiru kanatti bittaa taasisuu jechuudha yookiin immoo buy galuu jechuudha. Kanaaf mee marketiin kun bakkuma jalqaba irraa kaanee akka ilaalletti higher high, higher low, higher high akka kana uumaadha kan inni dhufee marketiin kun kanaaf gara baayitti kan nu ilaallu jechuudha yookiin immoo trendii isaa up trendii irra sababa jiruuf gara maalitti ilaalla jechuudha gara baayitti kan nu ilaallu jechuudha. Haa ta'uti markeetii baay'ee gochuudhaa fi markeetiin sa'aatii ammaa kanatti eessa jira jennee adda baasuu danda'u qabna. Egaa adda baasnee booda immoo markeetiin sappoortii irra jira moo maal irra jira? Isaan kana gara fuulduraatti ilaalla. Garuu as kanatti wanti isin hubachuu qabdan jedhee yaadu order wanta jedhamu adda baasuu akkasiin qabdaniifidha. Market orderii addana kanatti buy market orderii kan nu ilaallu. Marketiin kun up trend irra sababa jiruuf visible up trend irra sababa jiruuf baay'ee kan nuun taasisnu jechuudha. Kanaaf as kanatti marketiin eessa jira? Bakka kana jira. Tireedii nuun addana kanatti taasisnu yookiin immoo bakkuma marketiin jiru kanatti baay'ee nuun taasisnu maal jedhamti? Buy market orderii jedhama jechuudha. Kunis immoo marketiin kun higher high higher low akka kanatti itti fufaa jennee yaaduutiin tireedii nuun taasisnudha jechuudha. Garuu marketiin kun bakka nuun baay'itti galle sana dideetu lower low yoo nuuma akka kanatti dhufee negatiivaan ba'uu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf dursineetu wantoota ilaallu hedduutu jiru jechuudha. Kanaaf wanti isin asitti hubachuu qabdan kana yaaduu maalidha kanan barbaadu markeetii bakka inni jirutti tireedii nuun taasisnu yookiin immoo bakka kanatti fakkeenyaaf baay'ee nuun gallu buy market orderii jedhama. Buy market orderiin bakkuma markeetiin amma jiru irratti baay'ee taasisu kan jirudha jechuudha. Mee fakkeenyaaf markeetiin kun akkuma jalqaba ilaalle example irratti euro USD dha jennume. Markeetiin kun euro USD dha jennu. Markeetiin kun euro USD dha jenne markeetiin bakka nama jiru 1.1000 irra jira yoo ta'e bakkuma markeetiin amma jiru kanarratti baay'ee yoo kan gallu ta'e buy market orderii fayyadamne jechuudha. Gosa market orderii keessaa buy market orderii fayyadamne jechuudha. Inni kunis immoo piraayisii kana bakkuma amma jiru kanarraatti ka'ee markeetiin gatiinsaa dabalaa deema jechuutiin yaaduutiin kan nuun baay'ee galludha jechuudha. Yoommoo bakka nuyi yaadne kana piraayisii amma jiru kanarraa ka'ee mootuu gaddeebi'ee qannasaa yoo dhufe immoo maal ta'a negatiivaan kan nu baasu ta'a jechuudha. Kanaaf walumaa galatti buy market orderiin gosoota orderii keessaatii isa tokko ta'ee gara baayitti yookiin immoo gara markeetiin dabalaa deema jennee yaaduutiin kan nuun fudhannudha jechuudha. Bakkuma kanatti kan fudhannu ta'ee piraayisii kanarratti piraayisii markeetiin ammarra jiru irratti kan fudhannu ta'ee markeetiin ol deebi'ee deema yookiin immoo up trend isaa qabatee matti fufa jennee yaaduutiin tireedii nuun fudhannu buy market orderii jedhama jechuudha. Akkasuma mee gara sell market orderii gaafa dhufnu immoo markeetiin kun maalumaa dhufeera lower low lower high lower low akka markeetiin kun visibly kan ta'e maalirra jira down trend irra kan inni jiru. Kanaaf markeetii garamitti ilaaluu dandeenya jechuudha. Gara kamitti trade gochuu dandeenya? Gara sell irratti kan nuti trade gochuu dandeenyu jechuudha. Kanaaf akkuma kana markeetiin pullback gootee isa jirti bakka kanadha kan isheen jirtu. Tireediin bakka markeetiin jiru kanatti fudhannu maal jedhamti? Sell market orderii jedhama gosoota orderii keessaa jechuudha. Fakkeenyaaf haa jennuti mee markeetiin kuni fakkeenyaaf haa jennu markeetiin kuni 1.100 irra jira yoo ta'e sa'aatii amma kanarratti jechuudha pullback hojjete higher high no lower low lower high lower high uumaa dhufe lower high uumee previous swing low irratti dhufeeti pricing meeqarra jira 1.100 irra jira yoo ta'e bakka sanatti tireediin fudhannu maal jedhamti sell market orderii jedhama. Garuu sell market orderii yookiin immoo buy market orderii fudhachuuf iyyuu dursini wanti nu ilaallu hedduutu jiru. Isa kana gara fuulduraatti ilaallu yoo ta'u malee
isheen kun maalidha akka resistance itti kan nu tajaajiltu previous swing low dha. Kanaaf marketiin kun bakka amma jiru kanaati ka'ee lower high isaa market down trend isaa qabatee itti fufa jennee trading hin fudhannu sell market order jedhama. Yoo marketiin kun immoo bakka nu yaanne kanaati ka'ee ol deebi'ee trend isaa yoo up trend qabatee itti fufe negative ni baana. Inni kun karaa nu yaanne irraa kan deeme miti waan ta'eef yaa negative an baana jechuudha. Kanaafidha kan nu dursineeti marketii tokko sellis ta'e buys fudhachuutiif ulagalee ilaaluu qabnu hedduutu jiru. Isa kana trade strategy irratti gara fuulduraatti kan nu ilaallu jechuudha. Kanaaf as kanatti wanti isiniif galuu qabu ani kanan barbaade ni jalqabaa buy market order ta'e sell market order walumaa galatti market order kanneen jedhaman bakka marketiin jiru irratti buy kan taasisnu yookiin immoo bakka marketiin jiru irratti sell kan taasisnu market order jedhama jenneerra. Kanaaf haaluma salphaatiin dana kanatti waan isiniif galu natti fakkaata. Okay, amma immoo gara pending order itti adeemnu. Pending order gosoota afurtu jira jenneerra. Isaanis buy limit, sell limit, buy stop fi sell stop jenneerra. Isaan kana keessatti mee jalqaba irratti gosoota limit yaa ilaallu. Buy limit fi sell limit jechuudha. Buy limit yeroo jennu maalidha jenneerra? Trade fudhachuutii fi eessa keenya jenneerra bakka marketiin amma jiru kana otoo hin taane bakka marketiin amma jiru kana gadi kan nu kennu jechuudha. Kunis immoo maal jaanneeti marketiin kun bakka amma jiru irraati gadi qannasaa dhufuutiin bakka nu yaanne gaafa ga'u deebi'ee dabaluu isaa itti fufa jennee yaaduutiin jechuudha. Innis fakkeenyaaf immoo marketiin kun higher low akka kanatti uumaa dhufeeti marketiin eessarra jira jechuudha. Bakka kana jirti deebi'ee dhufeeti bakka nuun keenya kana bakka nuun trade galuudhaaf teenyu kana hingeenya bakka kanadha kan nuun trade akka nu gashuuf kan nu yaanne jechuudha. Bakka nu yaanne kana hingeenya marketiin. Kunis immoo marketiin bakka amma jiru kanarraati akka kanatti lower high uumaa dhufeeti bakka nuun yaanne kana gaafa ga'e automatically trade keenya gaafa activate godhu gara higher low uumaa dhufuutiin gara ol deebi'ee gatiin isaa dabaluutti itti fufa jennee yaaduutiin trade nuun keenyudha jenneerra iddoo jalqabumarratti. Kanaafi marketii kana fakkeenyaaf jalqaba irratti kan ilaalle maalidha jenneerra marketiin trendii maal qabatee jira jennee ilaaluu qabna jenneerra. Marketiin kunis immoo visibility kan ta'e gara up trend irra akka inni jiru. Kanaaf marketii kana garamitti ilaaluu dandeenya? Gara baayitti ilaaluu dandeenya jechuudha. Garuu trendii isaa galuutii fi marketiin deebi'ee agayeessaa gad deebi'ee pull back hojjetaadha marketiin kan inni deemu yookiin immoo higher low uumaa deemu sun maalidha? Pull back jenneeti kan nu ilaallu kan immoo corrective jennee ilaallaa jechuudha. Correctionii kana hojjechuutiif marketiin gaafa inni gad deebi'u bakka inni ga'ee deebi'u sana achittidha kan nuun antini pending orderii kan nuun keenyu jechuudha. Kanaaf as kanatti mee marketiin eessa ga'a jennee yaanneerra bakka kana gaafa duduba deebi'u bakka kana ga'a jennee yaanneerra waan ta'eef pending orderii keenya eessa keenya as kana keenya jechuudha. Garuu marketiin eessa jira bakka nuun pending orderii keenyu sana olidha kan inni jiru. Kanaaf gatiin marketii kana qannasaa dhufee bakka nuun pending orderii keenya kana gaafa ga'u activate nu gochuutiin deebi'ee ol deebi'a jennee yaaduutiin marketiin kun akka kana ta'aa dhufeeti deebi'ee gaafa activate godhu pending orderii keenya ol deebi'ee trendii isaa itti fufa jennee yaaduutiin kan nuun keenyu maalidha jenne buy limit orderiidha jenneerra. Fakkeenyaaf haa ilaalluuti marketii sa'aatii ammaa kanarratti eessa jira bakka kana jira jenneerra 1.0950 irra jira jenneerra euro USD jechuudha. Euro USD sa'aatii ammaa kan Euro USD sa'aatii ammaa kanarratti eessa jira bakka kana kan inni jiru 1.100 kanarra jira price kanarra jira jechuudha. Marketiin kun immoo bakka amma jiru kanarraati jalqaba gadi qannasuutiin yookiin immoo gadi bu'uutiin deebi'ee ni ba'a jennee yaaduutiin pending orderii keenyaaf jechuudha. Kanaaf as kanatti marketiin gaafa bakka kana ga'u bakka ishee kana gaafa ga'u marketiin execution yookiin immoo market pending nuun keenya kana activate gochuutiin deebi'ee ol deebi'ee ba'a jechuutiin ni keenya jechuudha. Bakka kana keenya yoo ta'e fakkeenyaaf gatii price 1.0950 irra yoo keenye kana jechuun gatiin price 1.0950 kun eessaa gadi jira jechuudha. Bakka marketiin amma jiru kana 1.1000 kana gadi jira jechuudha. Kanaaf marketiin kun bakka amma jiru kanaati akka kana ta'aa dhufee qannasaa dhufee gaafa bakka kana ga'e marketii keenya pendingii keenya activate godhe higher low kana qabateeti trendii isaa qabatee itti fufa jennee pending orderii nuun keenyu maal jedhama buy limit orderii jedhama jechuudha.
Kanaaf akka kanatti salphaadhumatti addana kanatti wanti isin hubachuu aan akkan barbaadu yookiin immoo akka isin hubattan kanan barbaade addana kanatti maalidha? Pending orderii keessaatii buy limitiin pending orderii yookiin immoo buy limit pending orderii kan nuun jennu bakka maarketiin amma jiru kanaa gadi kan taa'u ta'ee bakka maarketiin amma jiru kanaa gadi kan taa'u ta'ee maarketiin qannasaa dhufuutiin bakka nu yaanne kana gaafa ga'u up trendii isaa deebi'ee itti fufa jennee yaaduutiin kan nuun keenyu buy limit orderii jedhama jechuudha. Isa kana akkasiin bartanii kanan barbaade haaluma salphaata. Kunis immoo namoota tradingii keessa turanii, namoota experience yeroo dheeraa qabanii fi namoota immoo baay'ee busy ta'anii chaartii eeguu waan akkasiitiif kanneen dadhaba yookiin immoo hojii biraatiin kanneen busy ta'an maal godhu limitii kana kaa'aniiti kan isaan deemanii jechuudha. Bakka kana maarkeetiin gaafa ammanni maarkeetiin bakka kana keetti gaddeebii ammanni adda kana dhufutti eeguu dadhabanii yookiin immoo maarkeetiin kun analysis isaaniitiin achi ga'uunsaa dirqama jedhanii gaafa yaadan kana kaa'aniiti kan isaan deeman maarkeetii irraa yookiin immoo chaartii irra guyyaa guutuu taa'uu isaanii barbaachisu jechuudha. Inni lammaffaa maalidha? Gosoota pending keessa sell limitii kan jedhamudha. Sell limit orderii jechuudha. Kunis immoo maarkeetii jalqabaa trendii isaa ilaaluutiin kan nuun seennu yoo ta'u maarkeetiin amma sa'aatii ammaatti maal irra jira? Down trend irra jira jechuudha. Higher high no lower low lower high akka kanatti uumaa dhufee down trend irra jira. Isaa booda maal godheera amma sa'aatii ammaatti higher high uumee higher low uumee higher high uumuutiif deemaa jira jechuudha. Kana jechuun pull back hojjechuutiif yookiin correction kan nuun jennu sana isa hojjechuutiif deemaa jira jechuudha. Maarkeetiin isaa ammaatti eessa jira? Maarkeetiin bakka kana kan isheen jirtu sa'aatii ammaa kanatti. Garuu nuti maarkeetiin bakka kana gaafa ga'uudha kan inni gaddeebi'u malee bakka amma jiru kana miti jennee tireedii nuun keenyu maal jedhama? Sell limit order yookiin immoo sell limit pending order jennee waamuu dandeenya jechuudha. Kunis immoo kan taa'u sell limitiin kuni bakka piraayisiin amma jiru kanaa olidha kan inni taa'u. Bakka piraayisiin amma jiru kanaa ol taa'eetu maarkeetiin bakka sana gaafa ga'u gadi ni deebi'a yookiin immoo qannasuu isaa itti fufa jennee yaaduutiin sell yookiin immoo orderii nuun keenyu sell limit orderii jedhama. Mee fakkeenyaaf haa jennuuti maarkeetiin kan yeroo USD isaa amma kanarratti piraayisiin 1.1000 irra jira yoo ta'e nuti immoo tireedii kana fudhachuutiif piraayisiin bakka inni bakka amma jirurraa dabalaa dhufee 1.1050 irra gaafa ga'u deebi'ee ni kufa jechuutiin seel yookiin immoo tireedii nu fudhannu seel limit orderii jedhama. Innis immoo dursineedha maarkeetiin utuu bakka sana hin ga'iin dursinee kaa'uutiinidha kan nun tireedii kana fudhannu jechuudha. Kanaaf haaluma salphaatiin addana kanatti waan isinii galeeru natti fakkaata. Gabaabsee isiniif irra deebi'uudhaaf addana kanatti buy limit orderii kan nuun jennu orderii piraayisii bakka inni amma jiru kanaa gadi kan nuun keenyudha. Piraayisiin qannasaa dhufuutiin bakka nu orderii keenya sana gaafa activate godhu deebi'ee dabaluusaa yookiin immoo gatiin maarkeetii dabaluusaa itti fufa jennee tireedii nuun keenyu yookiin immoo pendingii nuun keenyu buy limitii jedhama. Akkasuma sell limitiin immoo bakka maarkeetiin amma jiru kanaa ol kan taa'u ta'e maarkeetiin bakka amma jiru kanarraa dabalaa dhufuutiin bakka nu yaanne gaafa ga'e maarkeetii keenya activate nu godhu gad deebi'ee deema jennee yookiin immoo maarkeetii dabalaa deemuu isaatti fufa jennee kan nuun keenyu pendingii nuun keenyu sell limit jedhama. Sell gosoota pendingii keessaa sell limitii jedhama jechuudha. Kanaaf haaluma salphaatiin buy limitii fi sell limitiin kana fakkaata. Okay, mee amma immoo dhumarratti kan ilaallu gosoota pending orderii keessaa buy stoppii fi sell stoppii kan jedhu ilaallu. Yaa isaan kunis gosoota pending orderii keessaa isa tokko ta'anii yeroo baay'ee namoonni ni fayyadamu isaan kanas jechuudha. Kunis immoo maalidha? Gosoota pending orderii keessaa isa tokko ta'anii isaan kanas maalirra ni keenya bakka piraayisiin amma jiru otoo hin taane bakka piraayisiin jiru ol yookiin immoo bakka piraayisiin amma jiru kana gadi kan nuun keenyudha jechuudha. Buy stoppiidhaaf bakka piraayisiin amma jiru ole kan nuun keenyu yoo ta'u sell stoppiidhaaf immoo bakka piraayisiin amma jiru kana gadi kan nuun keenyudha jechuudha. Kanaafidha kan inni pending orderii jedhames jechuudha. Fakkeenyaaf mee jalqaba irratti buy stoppii ilaallu. Buy stoppii yoo ilaallu maarkeetii jalqabaa up trendii ta'uu qaba. Maarkeetii tokko buy stoppii qabachuutiif maarkeetiin sun trendii isaa adda baafachuudha kan nuun qabnu jechuudha. Innis immoo maarkeetii buy stoppii galuutii fi maarkeetiin sun maal ta'uu qaba? Up trend irra jiraachuu qaba jechuudha. Kanaaf maarkeetiin kun akkuma inni mul'atu kana higher high higher low higher high higher low higher low hojjeteeti higher low irra kan inni jiru jechuudha maarkeetiin amma. Garuu maarkeetiin kun trendii isaa qabatee itti fufa jenneetu higher high jalqaba uume kana higher high ishii kana jalqaba higher high uume kana gaafa breekii godhu trendii isaa qabatee itti fufa jennee yaaduutiin tireedii nuun goonu
buy stop jedhama. Trade nuun goonutu otoo hin taane pending nuun keenyu buy stop pending order jedhama. Innis immoo fakkeenyaaf haa jennuuti marketiin kun bakka nama jiru kana ka'e higher low akka kana qabatee gaafa dhufaa jedhu marketiin kun kan inni jiru bakka kanadha kan inni jiru. Kan nuun pending keenyu immoo eessadha bakka kanadha jechuudha. Kunis immoo maalidha bakka pricing jiru amma bakka pricing marketii amma jiru olidha kan nuun keenyu jechuudha. Kunis immoo maal yaanneetu marketiin kun bakka amma jiru kanarraati higher akka kana uumaa dhufuutiin gaafa pending nuun keenyu sana breakii godhu yookiin immoo swing high jalqaba uume sana gaafa break godhu trend isa qabatee itti fufa jechuutiin pending nuun keenyu maal jedhama buy stop jedhama gosoota pending order keessaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf haa jennuuti marketiin kun akka kana higher low akka kana tuumaa dhufeeti marketiin kun higher low uume deebi'ee higher uumuutiif eessa jira bakka kana jira. Bakki kun immoo price meeqadha 1.1000 irra jira haa jennu. Kunis marketiin kun euro USD dha jennee of fudhanne jechuudha. Nuti immoo pending nuun keenyu sarara keenya previous swing high irra keenya swing high inni jalqaba uume deebi'ee jechuudha. Ishee sana yoo breakii godhee swing high jalqaba uume kana breakii yoo godhee ol deebi'ee deemuu isaatuma fufa jennee jechuudha. Kanaaf pricing sarara keenya jechuudha bakka pricing amma jiru kana olidha kan nuun keenyu. Innis immoo meeqa 1.1050 kanarra keenya jechuudha. Kanaaf marketiin kun asii swing low bakka jiru amma kanarraa ka'ee higher low uumaa dhufe bakka pricing nuun keenya kana gaafa break godhu trend isa qabatee ol deebi'ee itti fufa jennee yaaduutiin trade nuun keenyu yookiin immoo pending nuun keenyudha jechuudha buy stop kan jedhamu. Akkasuma immoo mee gara sell stop gaafa deebinu sell stop immoo marketiin jalqaba maalirra jiraachuu qaba down trend irra jiraachuu qaba. Marketiin kun down trend irra eega jiraateeti marketii bakka nama jiru kana gadi pending nuun keenyudha sell stop kan nuun jennu jechuudha. Fakkeenyaaf marketiin kun lower low eega uumee booda lower high dha kan inni uumee jiru. Amma immoo deebi'ee maal uumuuf deemaa jira jechuudha. Lower low uumuudhaaf deemaa jira garuu eessarra jira bakka previous swing low yookiin immoo ishii kana previous swing low kana bakka ishee hin geenye jechuudha. Nuti immoo pending nuun keenyu eessadha previous swing low kanarra keenya maaliifidha marketiin kun gad deebi'ee dhufuutiin previous swing low kana break yoo godhe down trend isaatti fufa jennee yaaduutiin pending nuun keenyudha jechuudha. Fakkeenyaaf mi'a jennuuti marketiin kun down trend irra jira akka kanatti uumee jechuudha. As kana jira marketiin kun mee fakkeenyaaf euro USD dha jennu pricing kun bakka inni jiru kanarratti 1.100 irra jira jechuudha. Garuu pending nuun keenyu bakka pricing amma jiru kana gadidha. Innis immoo 1.0950 kanarra keenya jechuudha. Kunis maal yaanneetu marketiin kun previous swing low uume kana breakii gaafa godhu bakka amma jiru kanarraa ka'ee gaafa dhufu down trend isaatti fufa jennee yaaduutiin pending nuun keenyudha jechuudha. Kanaaf walumaa galatti sell stoppiin marketiin bakka nama jiru kan yookiin immoo pricing amma jiru kana gadi kan taa'u ta'ee marketiin down trend yookiin immoo pricing qannasaa deemuu isaa itti fufa jennee pending nuun keenyudha jechuudha. As kanatti immoo buy stoppiin immoo marketiin bakka nama jiru kana ol kan taa'u ta'ee marketiin bakka nuun keenya yookiin immoo levelii nuun keenya sana break gochuutiin up trend isaa qabatee ittuma fufa yookiin immoo gatiin pricing marketii dabalaa deemuu isaa ittuma fufa jennee pending nuun keenyu buy stop jedhama jechuudha. Kanaaf haaluma salphaatiin buy stop fi sell stoppiin as kanatti waan isiniif galeeru natti fakkaata.